Tirredeebbiin guyyaa kaleessaa gaggeeffame karaa nagaa xumuramuu fi bu'aan filannoo yeroos buufataalee filannootti maxxanfamee jira. Aanaalee biroo fi godina Walaayittaa dabalachuun naannoo of danda'ee ta'uu barbaanna kan jedhan mallattoo bullaallaa qabachuun filannootti kan seenan bu'aa yeroof maxxanfameen lakkoofsa caalaa argataniiru. Gabaasni guutuun dhimma filannichaa irratti dhiyaachuu baatus dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Birtukaan Miidhagsaa kan yeroo darbee waliin yommuu ilaalamu inni alanaa fooyya'aa ta'uu himani. Uummannis bu'aa filannoo ba'u eeggatee karaa nagaa akka fudhachuu qabu dhaamaniiru. Yeroo filannichaattis rakkoowwan xixiqqoo mudatanii turanitti furmaata taasisuun uummanni mirga filuu isaatti akka fayyadamu taasifameeras jedhan. Adeemsa filannichaa kan raawwachiisan namoonni 960 leenjii fudhatanii hojiirra akka turan ibsanii taajjabdoonni 168 biyya keessaa irratti hirmaachuu isaanis eeraniiru. Burtukaan Miidhagsaa buufataalee filannoo tokko tokko keessatti rakkoon jiraachuu kan himan akka fakkeenyaattis kanneen umuriin isaanii 18 gad ta'an filannoo irratti akka hirmaataniif yaaliin taasifame akka dhaabbatu taasifamu. Naannoo Sooddootti buufata filannoo Dilboo Awxirootti raawwachiisaan filannoo tokko waraqaa eenyummaa duwwaa irratti maqaa namootaa guutee osoo kennu qabamuu fi buufata filannoo Humbootti immoo namni tokko osoo raawwachiisaa filannoo hin ta'in baajii raawwachiisaa filannoo ta'uu isaa ibsu rarraafatee argamuun to'annaa jala ooleeraa jedhaniiru. Bu'aa waliigalaa filannichaas gaafa waxabajjii 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni ifoomsama jedhan Burtukaan Miidhagsaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jechuun hawaasaarraa kan gabaase Yoonattan Zabdiyoosi. Sagantaan nyaataa addunyaa WFP'n kanaan dura midhaan gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaatti ergamee ture kaayyoo ergameefiin alatti oolfameera jechuudhaan gargaarsa Itoophiyaarraa dhaabuun isaanii yaadatama. Ibsa har'a baheen immoo sagantaan nyaataa addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti erguu ji'a dhufurraa kaasee akka jalqabu beeksiseera. Sagantaan nyaataa addunyaa WFP kanaan dura midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergamaa ture kaayyoo ergameefiin alatti gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuun gargaarsa Itoophiyaaf taasisu dhaabee kan ture ji'a dhufurraa kaasee namoota rakkataniif deebisee gargaarsa akka jalqabu beeksise. Hoogganaan olaanaan dhaabbatichaa wiixata kaleessaa ibsa Rooyitersiif kennaniin gargaarsi midhaan nyaataa kun bakkatti kan deebifamu ejensiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii warra midhaanicha fudhachuun maluu fi irratti kallattiin to'annoo erga gaggeesseen boodas jedhameera. Haaluma wal fakkaatuun jaarmiyaan misooma idil addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuun isaa kan yaadatamu yommuu ta'u namoota midhaan nyaataa barbaadaniif deebisee raabsuu akka jalqabu ibseera. USAID'n midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergameeru raayyaa ittisa biyyaaf kennameera jechuun himannaa dhiyeessee ture. Raayyaan ittisaa gama isaatiin midhaan nyaataa hatame jedhame fudhachuu isaa haaleera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan warra midhaan nyaataa gargaarsaa hatan irratti qorannoo akka gaggeessu hime garuu gargaarsa kennuu dhaabuun namoota gargaarsa barbaadan irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ifoomseera. Sababoota gogiinsaa fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 20 gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu. Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lamaa oliif turan amma akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoonni 50 darbanis lakkoofsi barattootaa barnoota irratti deebi'anii nuusaa gadi jedhe biiroon barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay. Bulchiinsa naannoo Tigraayitti erga waraana waggaa lamaan booda manneen barnootaa hojii kan jalqaban guyyoota 50 lakkoofsi barattoota manneen barnootaatti deebi'anii nuusaa gadii jedhan hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guush. Hir'achuu lakkoofsa barattootaa kanaafis sababni barattoonni baay'een qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi ammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu, midhaan nyaataa gahaa dhabuu barattootaa fi hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif kaka'umsa gahaa taasisuu dhabu akka sababaatti kaasaniiru Dr. Kiroos. Itti dabaluunis naannicha keessatti manneen barnootaa 200,000 fi 492 argaman keessa kanneen 1,177 ta'an keessatti haalli baruuf barsiisuu waggaa 3f addaan citee ture erga jalqabe guyyoonni 50 darbaniiru jedhanii ammayyuu bakkoota humnoonni Amaaraa fi Eertiraa qabatanii jiranitti baruu fi barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun Maqaleeraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati. Bankiin biyyoolessaa Itoophiyaa liqii intarpiraayizoota damee qonnaaf kennurraa yoo xiqqaate 100 harka 5 ka ta'u baankilee daldalaa fayyadamoo akka ta'an ajajee jira. Itti aanaa bulchaa akka ta'an Salamoon Dastaa baankiin biyyoolessaa imaammataaf tarsiimoo damee qonnaaf qaqqabummaa faayinaansii guddisuudhaaf baay'ee ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ministiriin qonnaa Itoophiyaa Dr. Girmaa Amantee VOA'f akka himanitti dameen qonnaa oomisha biyya alaatti ergu 100 harka 80 ta'us liqaan biyyattii 100 xiqqaa qofaatu damee kanaaf oola. Mallas Kaachuun waltajjii marii sanaa irratti argamuudhaan
ministeerota dabalatee aangawoota dhimmi ilaallatu haasofsiisuudhaan gabaasee jira. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo wal waraansa Sudaan keessaa ji'oottan lamaan ol lakkoofsiseen gargaarsi namoomaa doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu tokkummaan mootummootaa beekseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata Sudaaniif doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu ifoomse. Hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres viidiyoon ibsa kennaniin haalli fi saffisni uummanni Sudaan itti du'aa jiru kan hin eegamne jedhanii osoo waraanni kun iyyuu hin jalqabiin dura uummanni Sudaan gargaarsa namoomaa cimaa warra barbaadan turan jechuun ibsan. Uummata waraanaan miidhamaa jiru kanaaf dhaqqabuun dirqama uummata addunyaa hundaatis jedhan Guuteres. Jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa kan ta'an Volker Turk akka ibsanitti Sudaan keessatti namoonni miliyoona 13 ol gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu jedhan. Kanneen keessaa namoonni miliyoona 5.6 warra Daarfur keessaati jedhanii kanneen baay'inni isaanii 620,000 ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniirus jedhan. Qaamolee wal waraanan lamaan waliigaltee waraana dhaabuu akka haaraatti taa'ame yoo itti fayyadaman carraa gaariidha kan jedhan Volker Turk qaamoleen lamaanuu seera mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa kan idil addunyaa eeguun dirqama isaanii akka ta'e eeranii namoota siivilii fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa namoomaa garuu deebi'ee deemuuf abdii akka qabu dubbata. الحمد لله رب العالمين يعطيكم العافية ومركز الأطراف كتير كويس وعم يساعدوني بكل شيء الحمد لله رب العالمين. waan hundumaan baay'ee na gargaaran galanni waaqayyoof haa ta'u wanti hundi gaariidha galanni kan waaqayyooti xiqqoo miila irratti leenji'aa jirra fooyyaa'iinsa agarsiisaa gara miila namtolcheen sochootti jijjiiruuf jiru tarkaanfiidhaan deemuun jalqaba. Waaltaan wal'aansa lafee Istaanbul kan hundaa'e dhaabbata gargaarsa namoomaa Turkii akkasumas waldaa doktoroota addunyaatiini. To'annaa Dr. Yaasaar Taataar jalatti teeknooloojii jabanaa gargaarama. Suriye'deki amputasyonun çoklu amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı keessattuu Siiriyaa keessatti lakkoobsi namoota qaamni isaanii irraa citee baay'eedha. Harkaaf miila kanneen dhabantu jira. Boombiin barmeelaa dho'uudhaan gubaatiin qaama mudatu qormaata guddaa nutti ta'ee jira. Namoota 245 ta'an tajaajilaa jirra. Akkasumas tilmaamaan qaama namtolchee 4,000 hojjenneerra. Kun lakkoobsa guddaadha. Addunyaa kanarraa wiirtuleen yeroo gabaabaa keessatti qaama namtolchee hamma kana hojjechuu danda'an muraasa. Kirkirri lafaa fulbaana keessa Turkiif Siiriyaa keessa lubbuu namootaa galaafate balaa kanaan namoonni hedduun qaama isaanii waan dhabaniif giddugalicha irratti hojii dabaleera. Turkiin baqattoota Iraaqiif Afgaanistaan lakkoobsi isaanii hedduu ta'eef ka Siiriyaa miliyoona 3 ol keessummeessiti. Guyyaan baqattoota addunyaa kan waxabajjii 20 yeroo mara geggeeffamu jalqaba bara 2001 yaadannoo waggaa 50ffaa konvenshinii baqattootaa bara 1951 yaadachuuf ture. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti addunyaa guutuurraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman miliyoona 100 fi miliyoona 3 ta'u. Walakkaan isaanii biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'aniiru. Miliyoona 32.5 kanneen ta'an baqattoota, miliyoona 4.9 immoo koolugaltoota yoo ta'an, miliyoona 5.3 immoo namoota eegumsi sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu. Baqattoonni dhibbarraa harka 74 ta'an biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qabaniin keessummeessamu. Biyyoota 5 namoonni keessaa baqachaa jiran Siiriyaa, Veenzuweelaa, Yukireen, Afgaanistaanii fi Sudaan kibbaati. Biyyoonni keessummeessitoota olaanaa ta'an Turkii, Kolombiyaa, Jarman, Paakistaanii fi Yugaandaadha. Lakkoofsi kun bara 2021 fi bara 2022 ka tokkummaa mootummootaa biraa argame. Bara kana Sudaan keessatti walitti bu'iinsi haaraan ka jalqabe yoo ta'u namoonni miliyoona 1 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Faalisxiin tokkummaa mootummootaa keessatti miseensummaa dhaabbataa hin taane waan qabduuf baqattoonni ishee miliyoona 3.4 ta'an tarreewwan olaanoo akkasii keessatti haammatamne. Venezuelaan kan haammatamte yoo ta'u lakkoofsi ishee harki caalaan namoota biroo eegumsa sadarkaa addunyaa barbaadan kan bakka bu'u yoo ta'u kunis toora godaantota gosa haaraa UNHCR. Rakkoo kana deddeebinee himachaa turre ammaan tan immoo addaati galgalaaf ganama eegannaa guutuu wajjin mana keessa deemanii daa'imman keenya lakkaawaa jiran dhibanni deemanii fudhachuu kalee isaa fi deengaddaa an tumameen ture daa'imni kiyya tokko tumamee ture namni 6 tumamanii akka malatti madaawanii jiran nurra. Maaliif? Sababuma gartee yeroo isaan mooraa keessa deeman maaliif mooraa keessa deemtan jenneeni sababa kanaa fi qarqara mooraatti nu eeggatanii rukuttaa ajaa'ibaatiin nurra galan. Namni kun lammii Yamanii kan hidhannaa fi meeshaalee qabu tokko warra Habashaa tureetu jira. Nama gama sanii dhufe isaantu turjumaanaa fi namoota Afrikaa dhufe kana qawwee faa deemanii manatti dhukaasanii baqataa tokko daa'imman lamaa wajjin rabbiitu baase deddeebinee waajjira UNHCR'tti iyyannee warri silaa maqaadhaaf tattaa'ee nu eegaa jiru himanii jiran jechuudha.
warri bakka nuti qubannu kana jiru biyyi keenya arraan tanaas amma duraati biddaatu irraa deemaa jira. Haala biyya keenya keessa jiru naannoo Wallaggaa naannoo Gujiiti. Golee Oromiyaa guutuuwwan keessa deemaa jiru ni dhageenyaani garraati nuti abdii gara biyyaa deebuu hin qabnu warri gara biyyaa deebi'aa jiru warra haara ammaan tana biyyarraa baqatee dhufee haalli as jiru daran hammaatee galleetu irra jiraa jee du'a filate san warri gara biyyaa deebi'aa jiru. Isin amma biyya sana ega seentanii waggaa meeqa? Inni irraa olii waggaa 30 jira inni xinnaan waggaa 13 jira. Hundi keenya waraqaa sertifikeeta yuunivarsiitii yookaan maandeeta kan jedhamu baadhamee tatta'aa jira. Guyyaan baqattoota addunyaa sun guyyaa itti dhalti namaa salphina guddaa keessa jirti jeetiin fudhadhaa. Baqattoonni biyya Yaman keessa jirru keessattuu mooraa baqataa keessa jirru yaaddoo guddaa fi hamaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akka daa'imman keenya baraaran itti dhaammachuu barbaanna. Ani maqaan kan koo Muhammad Ajii jedhama. Biyya Liibiyaa biyya baqaa Tiraabiloos Tiriipoolii irraa. Ani amma akka biyya kana dhufe baatii 8ffaa keessa jira. Baatii lamaafooyi Magzana bakka jedhamu jira. Naannoo namni Suudaan irraa gara biyya kanaa yoo seenan iddoo namni ijoolleen Oromoo, Eertiraa, Somaaleetti dararamantu jira. Dallaalli nama walitti gurgurataa fida karaa kanatti. Sobanii qarshii xiqqashoo itti manii Awurooppaa isin geessina jedhanii nama biyya baqaa irraati sababa siyaasaa ta'ee rakkoo adda addaatiin namni biyyarraa ba'a waluma keessa. Kufraa iddoo jedhamutti jira. Iddoo nama qarshii xiqqashoodhaan fidanii qarshii 700 Itoophiyaa kafalchiisaa baasu. Akkasitti anamma agachii bahee baatii 5 baatii 2 magaazii isaanii dararamaa turre ijoollee hiriyoota kiyyaa kamaatiin isaanii akka qalleeyyii isaanii achitti hafantu jiru. Achitti maal sin godhu? Achitti ni tumu kaa nama mallaqa hin qabne ni tumu qixaati jira guyyaa teessisaa oolu galgala isaa 12 ta'e ciisaa jedhanii giddiin ciibsuu nyaanni guyyatti yeroo takka maatii keenyatti bilbilanii tursiisanii akkasitti horii maatiin kun kawaa qabu gurguratee kawaa qabne illee akkasuma kadhatee kan qabne dammoo achuma dararamu keessatti jiraataa jira. Warra akkas godhu lammii biyya kamiiti? Lammii biyya kanaati kaa lammii Liibiyaa Araboota jechuudha. Ka gurguratu biyyarraa ka fide maallaqa fudhatee isaanii kennaa isaan dammoo maallaqa isa itti dabalanii dirqiidhaan akkasitti tumsiisanii buusanii. Warreen illee dhiirri illee hundi isaaniitu ni jiru. Yoo maallaqni sii baafame akkuma carraatiin abbaan carraa hin ba'a.